Itoophiyaatti gatiin boba'aa dabalaa jiraachuu himame. Ministeerri alaa Iraan irra deebiin Israa'el akeekkachiisan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp buufata boba'aa guddicha Iraan akka haleelan dhaadatan. Ashamaa kabajamtoota hordoftoota keenya nageenya keenya kabajaa isin haa ga'u jecha amma gara bal'ina oduutti darbaa. Sababa waraana biyyoota baha giddu galeessatti hammaataa dhufeen Itoophiyaatti gatiin boba'aa dabaluu akka danda'u ogeeyyiin dinagdee akeekkachiisaa jiru. Akka ragaan agarsiisutti Itoophiyaan boba'aa ishee parsantaa 100 ol gabaa addunyaa irraa bitti. Sababa waraana giddu galeessaatiin gatiin boba'aa gabaa addunyaa irratti yoo dabalu Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddachaa jiran irratti kufaatii dinagdee hammaataa fiduu danda'a jedhame. Walitti bu'iinsa Israa'elii fi Iraan gidduu jiru sadarkaa sodaachisaa irra gaheera. Ministeerri alaa Iraan ibsa dhiyeenyatti kennaniin bu'uuraaleen misoomaa keenya keessumaa warshaaleen boba'aa fi humna anniisaa lammataa rukutaman obsa tokko malee tarkaanfii cimaa fudhanna jechuun Israa'el akeekkachiisaniiru. Sababuma kanaan Iraan dandeettii misaayilaa ishee kan fageenyatti dhukaafaman gara galaanaatti naannessuun doonota waraanaa ammayyoonatti dhoksaa turte fayyadamuuf qophii ta'uu ishee agarsiisaa jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa dhiyeenya kenneen humni waraanaa Ameerikaa iddoo buufata boba'aa guddicha Iraan harki Aayislaandii fi bu'uuraalee waraanaa Iraan dhuunfachuuf dandeettii guutuu akka qabu hime. Tiraamp akka jedhutti haleellaan Precision Strikes kanaan dura raawwatame dandeettii ittisa qilleensaa Iraan guutummaatti diigeera. Kanaaf yeroo barbaannetti to'achuu dandeenya jechuun dhaadatan. Sababni Tiraamp dhaadataniif Iraan karaa galaanaa Hormuz daldala boba'aa addunyaa danquu yoo jaalte Ameerikaan odola kana guutummaatti to'achuu dandeetti jedhan. Iraan gama isheetiin obsa hin qabnu jechuun misaayila ishee kan fageenyatti dhukaafaman gara galaanatti naannessuun akka qophoofte agarsiisaa jirti. Egaan kabajamtoota jaallatamtoota keenya gabaasni keenya kan guyyaa har'aa asirratti xumurama. Hanga sagantaa keenya itti aanuun walitti deebinutti nagaaf tasgabbiin isiniif haa ta'u. Nagaan nuuf tura.